Akkam jirtu lammiikoo nagaa keessanii har'ammoo nyaata umrii keenya malee dulluma nurraa dhorkaniin isinitti himaa na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa irratti nyaata vaayitaamin C qabu. Vaayitaamin C koolaajenii of keessaa qaba waan ta'eef baay'ee filatamaadha. Nyaatni vaayitaamin C qabu kan akka burtukaana, loomii, qaaraa, raafuu fa'aa ta'uu danda'a. Lammaffaa irratti immoo nyaata vaayitaamin A of keessaa qabu. Fakkeenyaaf kaarotii. Vaayitaamin A gogaa keenyaafis ta'ee ija keenyaaf baay'ee filatamaadha. Kanaaf fayyadamaa. Sadaffaa irratti immoo avokaadoo. Avokaadoon vaayitaamin C, vaayitaamin K, pootaashiyeemii of keessaa qaba. Kanaaf fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Inni afuraffaan immoo killee. Killeen pirootiinii hedduu of keessaa qaba waan ta'eef ijaarsa qaama keenyaafis ta'ee fayyaa keenyaaf baay'ee gaariidha. Inni shanaffaan irdii. Irdiin anti-inflaamaatooriidha. Inni kaan immoo bishaan affeellii foonii fi lafee yookaan boonbiraaf kan jedhamudha. Bishaan affeellii foonii fi lafee keessa yeroo baay'ee koolaajenii fi haayiluuroonik asiid waan jedhamutu jira. Kun immoo gogaa keenyaafis ta'ee qaama keenya guutuuf baay'ee barbaachisaadha. Inni dhumaa immoo oliiv ooyiliidha. Oliiv ooyiliin antioksidaantiidha. Kanaaf fayyadamaa. Barumsa dabalataa barbaadu taanaan fooloo gochuun dagatina. Ani Dr. Salaam Tafariin jedhama. Ogeettii fayyaati. Naa galatooma.